Namoonni baay'een erga rakkinatti galanii waaqayyoon illee komatu ofisaan illee gaabbiidhaan nyaatu jechaadha. Garuu wanta hundumaan dura waaqayyo gaafa nu uumu sammuu yaaduu, ija argee waa hubachuu danda'u, harka waa socho'ee waa hojjechuu danda'u, miila itti sochoonee bakka geenyuuf mallu ittiin geenyu wanta nu barbaachisu waaqayyo wanta nama tokkoof hin barbaachisa jedhee akka jaalala isaatti wajjin nu uume jechaadha. Kana jechuun immoo uumama jiran hundumarraayyuu hadda nu godhee jechaadha. Waaqayyo immoo hin komatamu jechaadha. Sangoota sadiitu jiru jedhama. Sangoonni sada suni tokko gurraacha, tokko burree, tokko adii ture. Gaafa kaanii leenci maal godhee kophaatti isaan baasitoo isaan nyaachuudhaafi tokkummaa isaan qaban, hariiroo isaan wal wajjin qabanii gargar bittisuudha jechaadha kan inni barbaade. Gaafa kana mala itti baafatee maali godhee sangoota lamaan jechaadha burreef gurraacha ofitti waamee maaliif sangaa isa adii sana of keessaa hin baafne? Bineensonni alaalaa sangaa adii sana arganii dhufanii isin nyaachuu danda'u jedhani. Gaafa kana maal godhanii of keessaa isa baasan jechaadha. Gaafa baasanii maal godhe leenci sangaa isa adii sana nyaatee amma immoo isaa sana maal jedhanii isa gurraachanii sangaa isa burree kana maaliif of biraa hin oofne? Bineensonni isa burree kana alaalaaf bifa isaa kan arganii dhufanii si nyaachuu danda'u jedheen. Gaafa kana innis of biraa baasee jechaadha. Of biraa baasee sangaa isa burree sana nyaatee amma immoo isa sana kophaatti sarigatee hin nyaate jechaadha. Kana maaliif hin kaasee hariiroo jaalalaa keessatti namni nuti hariiroo jaalalaa waliin qabnu suni gaafa inni jechaadha hariiroo sirrii ta'uu dhiisuu isaa kan ittiin bartu jaalala sobaa yookaas immoo itti miidhuudhaaf kan ka'u gaafni ati itti bartu gaafa hiriyoota kee keessaa si baasuu jalqabu. Gaafa hiriyoota kee keessaa si fageessuu jalqabu. Gaafa maatii keetirraa gargar si baasuudhaaf mala dha'uu jalqabu. Maal godhaa inni kophaatti si baasee akka isa duwwaa wajjin haasoftu. Akka yeroo hundumayyuu yeroo isaaf kennitee isa qofa wajjin akka haasoftu barbaada jechaadha. Maatii kee si dagachiisa, hiriyoota kee si dagachiisa. Hati bakka yeroo hundumayyuu yaadni kee qalbiin kee wanti hundumtiyyuu galgala ganama guyyaa isa bira warra kaan dhiisteerta, jibbiteerta, obboloota kee si jibbisiisa. Ofii kee iyyuu booddee immoo ofii kee si jibbisiisa jechaadha. Si nyaachuudhaaf. Namoonni tokko maal godhu? Jaalallee isaaniitiif jedhanii hiriyoota isaanii yeroon itti lafa kaa'an hin jiru. Jaalallee isaaniitiif jedhanii yeroon isaan maatii isaaniitti dhiisan hin jiru. Jaalallee isaaniitiif jedhanii yeroo isaanii obboloota isaaniitti dhiisanii wal lolanii wal cufanii gargar baantu jiru jechaadha. Inni kun garuu sirrii miti. Inumayyuu namni nama jaalatu tokko hiriyoota keetirraa gargar sin baasu. Hiriyoota kee wajjin hariiroo gaarii akka uummatu. Yoo ati hiriyoota keetirraa illee gargar baate maaliif akka ati hiriyoota keetirraa gargar baafte si qoratee gara hiriyoota keetitti si deebisuu barbaada malee akka ati kobummaa yookaan immoo jireenya kobummaa akka ati jiraattu hin barbaadu. Maatii keetiif illee kabaja qaba. Maatii keetirraa illee akka ati fagaattu hin barbaadu jechaadha. Isa qofa wajjin yeroo kee akka gubdu hin barbaadu. Hiriyoota kee wajjinis yeroo siif laata. Maatii kee wajjinis yeroo siif laata. Obboloota kee wajjinis yeroo siif laata. Kophaa keetitti illee yaada kee akka ati boqonnaa fudhattuuf yeroo siif laata jechaadha. Kanaaf obboloota koo shamarranii yeroo hundumayyuu ani kanan dubbadhuu fi obboloota koo waan taataniif ofii kootii fi wanta kana ittan jiraadhaas itti jiraachan jiras hojiirra oolchatis hin jiras gara fuulduraattis immoo itti deeman jira jechaadha. Wanta ofii kiyyaaf immoo gaarii natti fakkaate tokko isiniif qooduudhaaf ani malee beekumsa sanarra qabaadhee miti jechaadha. Wanti kun si fayyadaa laata jedheetanii jechaadha. Kabaja keessaniif gaariidhaa laata. Jireenya keessan boruutiif gaariidhaa laata jedheen isiniif qoodaa jira jechaadha. Kanaafiyyuu namni namarraa sin baasu akka bineensa sana argitanii kophaatti baaseeti maal godhee mala baafateeti hin nyaate jechaadha. Akka hin nyaatamne jaalalleen ati wajjin jirtu namni ati borutti jireenya fitte wajjin haasofte yaadni isaa akkamii? Kabajni inni hiriyoota keetiif qabu, kabajni inni maatii keetiif qabu, kabajni inni obboloota keetiif qabu. Inumayyuu namni si kabaju maatii kee si kabaja. Namni si kabaju
Hiriyoota keessii kabajaa, mirga kee hin dhiibuu, si dhaggeeffata jechaadha. Keessumaa jechaadha namoonni baqa hariiroo jaalalaa keessatti namni ati wajjin deemtu sun gurratti si dhaggeeffatu jecha keessiif hin kabaju taanaan namni sun siif hin ta'u jechaadha. Halaala otoo jirtu otoo dhadheetti hin dabalamin kan hiriyoota keessii hin kabajne, kan maatii keessii hin kabajne, kan jecha keessiif hin kabajne, kan iddoo siif hin qabne waanuma jechaadha. Miira jaalalaa keessa jirtuuf wajjin akkanatti duduuffattee hin deemin. Yeroo baay'ee namoonni baay'een jaalalli jaamaadhaa jedhu, garuu jaalalli jaamaa miti. Jaalalli danda'aadha, jaalalli obsaadha. Jaalalli of hin tottolu jedha jechaadha. Jaalalli immoo gama lamaaniidhaaniyyuu gaarummaa kan agarsiisu, kan of qabu, waan hamaa kan namarratti hin yaadnedha jechaadha. Kanaafiyyuu obboloota koo shamarranii yeroo baay'ee kan miidhamu nuyidha waan ta'eef kabaja keessan eeggadhaa. Abbaa barbaade haa ta'u kabaja keessan eeggadhaa. Maaliif haadha keessan hin taane, maaliif abbaa keessan hin taane, namummaa keessaniif nama kabaja hin qabne wajjin hin deebinaa jechaadha. Hiriyoota keessanis hin dhiisinaa, jaalallee keessanii jettanii, maatii keessanis hin dhiisinaa, ofii keessanis hin dhiisinaa. Dursaa ta'u ofii keessaniif yaada, dursaatii of jaaladha, dursaa ta'u of kunuunsaa, dursaa ta'u waan gaarii ofii keessaniif yaada. Silumayyuu namni jaalala sirriisiif qabatu, silumayyuu namni si wajjin jireenya dhaabachuu barbaadu namoota keessaa akka ati dabbaramtu, akka ati wanta negatiifi ta'een sammuun kee koobummaadhaan guutamee akka ati wanta akkasii keessa, wanta dabbaramaa sana keessa akka ati galtu hin godhu jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee kallattiin nuti itti miidhamnu deemsa wallaaluudha jechaadha. Deemsa yeroo isiniin jedhu of eeggannaa dhabuudha jechaadha. Of eeggannaa dhabuun bakka zim jennee waanuma jaalanneef gara namni sun nuun jedhetti luucca'u, gara namni sun nuun jedhetti luucca'uu hin qabnu. Nutis mirga qabna jechaadha. Mirga keenya sana immoo itti fayyadamu, nama mirga keenya nuuf hin kabajne immoo wajjin deemuu hin qabnu jechaadha. Akka har'aa kana miti jechaadha dubbiin. Gaafa walitti dabalamte hin ulfaata. Gaafa sana gad si darbachuu danda'a. Waanuma barbaade yoo ta'e mana tokko irratti mataan abbaa manaati. Hammam beekumsa qabaadhu, hammam aangoo qabaadhu, hammam hojii qabaadhu. Abbaa manaa hoogganaadha waan ta'eef, humnaanillee kan caalu dhiirumadha waan ta'eef, har'a Oromoon gaafa mammaaku gogaa jiidhatti maruu jedhu. Harree ganama badde galgala kurkuriin hin arguu jedha. Jireenyi dubartiis immoo akkasidha jechaadha. Ganama yoo bade ka'umsa deebi'ee sirrachuu hin danda'u jechaadha. Ilmoo godhattaa, ilmoo nati godhatte sunillee akkaataan itti guddiftullee si dhibuu danda'a. Jireenya hin taane keessatti kufuu dandeessa. Akka har'aa kana miti jechaadha. Maatii keetitti deebitee galuuttee wajjin taa'uun illee hin ulfaata. Waan baay'ee jira jireenya keessatti. Kanaafiyyuu of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Daangaa keessan eeggadhaa. Ammoo yoo jaallattaniyyuu nama daangaa hin darbina. Wanta hin barbaachifne jireenya jaalalaa keessatti hin godhina. Namni tokko namni isin argatu tokko ofiisaatiif aarsaa ta'uu, ofiisaati bakka of dhiisuu barbaada malee sinirraa bakka wanta isatti tole qofa sinirraa, wanta isatti tole qofa isinirraa hin barbaadu jechaadha. Keessumaa namni nama hin taane wajjin deemu hirriba hin qabu, nagaa hin qabu, nama wajjin waliin galu, hojii isaa yeroo isaa hin kabaju jechaadha. Sammuu isaa yeroo hundumayyuu biizii ta'a. Waaqayyo uumaa isaa wajjin illee walitti dhufeenya hin qabu. Namni hin taane waaqayyo irraa illee gargarsi baasa, hiriyaa irraa gargarsi baasa, maatii irraa gargarsi baasa, ofii keetirraas gargarsi baasee murtoo hin taane akka ati ofirratti murteessitu si taasisa jechaadha. Kanaaf jireenya kee si harka jira, waaqayyo suma harkatti kenne waan ta'eef akka namaatitti ati jabeessiti qabadhu. Hin kufini jechaadha. Dubartii jabaattu, dubartii amantii ishiitti jabdu, dubartii wanta jette tokko murteessitee murtee ishiirra kan dhaabattu, kan namaan asiif achi irraafamne, kan duraaf duuba ishii yaaduu dandeessu, nama karoora qabdu ta'uu qabda isiniin jedha obboloota koo. Anillee akkas jedhee yaada. Waaqayyo anaanis haa gargaaru, isinis haa gargaaru. Dursine immoo wanta nuti karoorfanne, wanta nuti murtoo irratti godhanne irratti waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo jabina keenya, jireenya gaarii, jireenya bareedaa kan itti boqotta isiniif haa kennu waaqayyo. Gaddi isiniin argatin gammachuu malee bara keessan hundumayyuu gammadaa isiniin jedha. Isinin jaaladha. Galatooma.